Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun akkuma argaa jirtan mana barumsaa daandii xaliilaa yookiin markazu diyaawul islaamii egaa barattootaa fi hordoftoonni warreen kutaa 8ffaa barachaa jirtan keessumaa kanneen barnoota qormaata moodela kutaa 8ffaa guyyaa arraa jechuun guyyaa jaha baatii 10 bara 2015 xumurtan bagatti geessan carraa gaarii isiniif haa ta'u. Egaa warra qormaata ministeerri milkaa'u rabbi isin haa godhu jecha jabaadhaa qayyabadhaa sirriitti. Waa fakkeenya moodelii jechuun fakkeenya ministeeriiti waan ta'eef ministeerii akka sirriitti isin hojjettaniif kan isin gargaaru. Kanaaf jabaadhaa carraa gaarii isiniif haa ta'u. Qayyabachuun keessanii fi gaaffiiwwan garaagaraa